namoota baay'eetu si abaare koomintii jalatti namoota si abaaran san firlaan abaartu laa hin abaaru. Namni tokko yaani aareessitti balleeyse atillee aartee waa balleessuun qabdu. Oromoon hangana dila kana wal jaalatti hin seene duraan Oromoon kutaa wal qoodaan see akka isin waliin qoonne arkeetiin jira hedduun jaalattan anilleen hedduun isin jaaladha akkuma duraan aartaniin abaartan sanitti ammallee du'aayi naaf godha. Oromoon teenya garaa bal'atti garaan jabaattu hooma keetee ati goote dhiifama akkanaaf gootu abdiin qaba. Dhiifamaan jaan hunduma isaaniitu walumaa galatti baatii ramadaanaatiin isin ija Oromooti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkaf ni daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenya jirra jirtu hageenyi keessan badhaadha deebinee dhufne jirra wanni deebinee dhufne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isin jala jennee jirra. Video namaan tana deebinee dhufneen akkuma beekamu saadaan haati manaa yaaddoo sabaa tokkoffaa irratti daawwattoota Oromoo teenya baay'ee takkaan aarsee isaanillee natti aaranii anillee maaliif akkanatti guyyaa guyyaadhaan na bilbilanii kana na cinqanii koomintii hunda jalatti na arrabsanii jeetiin aaree jettee turte. Ammaaf dhiifama isaan kana waan saba kiyyaa irraa fagachuu waan naaf hin taaneef itti aaruunis waan naaf hin taaneef rakkoon tiyya rakkoo keessanii waan taateef isinilleen na arrabsitanii anilleen isinitti aaree kanaafuu amma tokkoffaa irratti duraan dursee dhiifamaan isaan gaafadhaa jetteeti yaada kana dirqamaan haasa'e jettee na kennite ergaa mootiin sodaannee haasa'uun qaba kaanillee haasa'ee gama ishii deebisuudhaaf deema saada daawwattoota hordoftoota keetii waan jettu siif beeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kanan galu isin aarsaa guddaa kafaltanii Oromoo tiyya guutuu addunyaarra jirtu hunda galatoomaan isin jaa dhiifamaan isin gaafadha asumaanuu hedduunaaf galatoomaa Oromoon guutuun addunyaa hundarra jirtu warri naaf dawwaltanii fi warri na goorsuu turtan hundinuu galatoomaan isin jaa kono ijoolleet ya keessa deebi'eetiin jira hangana echime maaliin isinitaa hedduu dhiifama naaf godhaadhaan isin jaa hedduu dhiifama akkanaaf gootanii Oromoon hangana dila kana wal jaalatti hin seene duraan Oromoon kutaa wal qoodaan see akka isin waliin qoonne arkeetiin jira bikka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u hedduun jaalattan anilleen hedduun isin jaaladha galatoomaadhaan isin jaa. Ulfaadhuu isin jenna ergaa Oromoo ta'e dhiifama gaafatte erga keessattuu Oromoo keenya namni hin balleessine hin jiru erga balleessan ammoo waan balleessaniif namni badiisaa duuba deebi'ee ilaalee aniin kun balleesse moo hin balleessine erga jedhee yaade gara keessan dhufee dhiifamaa isin jettee jirti namoota baay'eetu si abaare koomintii jalatti mee namoota si abaaran saniin maal jetta? Yani waan takka waan hin jiruun hin qabu akkuma duraan aartaniin abaartan sanitti ammallee du'aayi naaf godha. Aywa. Ijoollee tiyyaa. Aywa. Isin sirraa deebisuu danda'anii jechuudha abaarsa sana. Namni takka woomoo wal jaalatuu fi wali dubbata wanni sana yoo ati jalaa didde si abaara yani saniifillee hin aarru akkuma kan abaare hundinuu du'aayi naaf godhee dhiifama naaf godhuun gaafadha. Amma erga nagaan deebite namoota si abaaran san firlaan abaartu? Laa hin abaaru. Jechuun akka namni tokko ta'e kaanilleen hin ta'u namni tokko yaani aaree yoo khalate atillee wajjin khalaxuu hin qabdu. Khalaxuun ta'uu maaliidha? Yaani jechuun kaayoo namni tokko aareessitti balleeyse atillee aartee waa balleessuu hin qabdu ati irra beektuu taatee isaaniif dhiifama godhuu qabdu. Kanaafuu saadaan warroota isii abaaree isii arrabse hundaa'u dhiifama anaatitu isin balleessee isin jette kanaaf dhiifama godhaaf isin jenna gama raajutti isin dabarsa. Okay gaa saada hedduu takka galatoomii namoonni hedduutu dhugumatti ji'a kana keessatti
namoota si barreessaa turanii fi kasii bilbilaa turan anarras moorseetu beeka. Anu hangam takkaan akka si bilbilaa ture ni beekta. Gamanumaanuu dhiifama gaafachuun waan guddaadha. Baatii araaramaa taas deemtu nulleen taanuma sababeeffannee jechuudha. Baatii araaramaa tana sababeeffachuudhaan mana si deebifne. Baatii lolli oomfii diliin araaramaa hulaan azaabaa cufaa tajannataa banaa. Kanaafuu ati jannata seentanii barreessin. Jannata jechuun duraan sooma kana keessa akkamiin ta'a soomanni seenee. Rakkachaa turte. Sammuu kana na dhiphisaa ture. Keessattuu waan na jibbisiisu raaju yoo na amante halkan keessa sa'aatii 9 yeroo suuraa yeroo nyaata nyaatanii soomanan san yeroo san ol ka'ee waa hojjechuu na jibbisiisa. Dhugaadha. Ana immoo san caalaa hundumarra halkan sagalee sana sun ta'in kan hedduu siyaasa ture. Eenyu sambuusaa godhaafi. Ni beekamaa miti. Sambuusaa gabarraa hin bitaga. Jechuun gabbaatee illee jechuun kan gabaarraa bitamuuti. Anis mana keessa godhamu tokko miti. Shurkummaan kan mana keessaa sunu adda. Mana keessa godhamee fi haala godhamee addaa miti. Dhiiroo ani hedduu tokko inni yaada jechuudha dhuguma sanii. Dhiiroo yaaddoon akkuma kiyyatti eenyu sambuusaa nyaachisaa waan jechuudha. Waan jiru yaadeeti. Sanuma keessa jechuudha baatiinis baatii araaramaati. Gamanumaanuu isinis walitti araaramu waan guddaa takka. Baay'ee bareeda. Waan bareedaadha. Harma jechuu barbaada. Ramadaan roomaansi. Ramadaan Kariim Gammala. Ramadaan roomaansi. Ramadaan jaalalaati. Ramadaan jaalalaa. Halkan edanaatu amata rabbiin nagayaan warra nagaan lafaa fuudhee jaan lafa kaa'u rabbiin nu haa godhu. Amiin. 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 Yaani rabbi fayyaa nutti haa ta'u isin sambuusaa yaaddanii Dachii asiitu yaani fagoodha. Aywa daawwattoota hordoftoota keenya dhugaa dubbattee namoonni bara dheengaddaa wajjin soomanaa turre karraan tan addunyaa kanarra hin jirre kumaatama. Kanaafuu rabbiin isaanillee jannatul firdawsiidhaan rabbi isaan haa qananiisu. Silaa'uu du'a namni irraa oolu hin jiru karaa keenya karaa uummata bani aadamii karaa uumama rabbiin uume hundaati duuti. Kanaafuu erga duuti hin oolle addunyaa kanarratti waan bareedu takka hojjetanii ibaadaa dalagatanii yoo qabaatte sadaqattee soomanallee akka rabbiin jedhu sanitti soomantee warra rabbiin irraa qeebaluu rabbiin haa godhuu isin jechuu barbaada daawwattoota keenya ramadaana keetii isin haa godhu saadaan dhiifama isin gaafatee jirti waan hafe immoo saada namoota tokko kan dhiifama hin goonuuf jee jira. Ameerikaa Minnesota irraa Hamid Ibrahim jedhama. Mucaan tokko hiriyaa kiyya. Isaa dhugaan hin beeku. Na jalaa yeroo tokko jalaa kaafteeti yeroo sadii jalaa kaafteeti sanboota jedhumaa kaasuu didde. Inni suni baay'ee sitti aareeti aarii sitti aareefillee anallee dubbisuu dhiise. Akkasumas mucattii takka eenyu maqaan isii sabboontuu jedhamti ijoollee arsiiti guddina arsii lixaa keessaa. Isilleen baay'ee takka sitti aartee sitti muufattee sitti gadditee har'a booda viidiyoo keessa nu laaluu jettee dhiiste. Isillee jara kan hundaanu. Wallahi lakkaa'ee fixuu hin danda'u ati isaan lamaan kana beekte malee hedduudha horiina bilbiluu Oromoon teenya garaa bal'atti garaan jabaattu hooma keetee ati goote dhiifama akkanaaf gootu abdiin qaba dhiifamaan jaan hunduma isaaniitu walumaa galattu. Akkuma walii galaattu dhiifama naa godhaa baatii ramadaanaatiin isin hin Oromooti. Hamid Ibrahim san dhugaadha hedduun dawwalee na kadhachuu ture. Bas garuu hoggaa san aarii jabaa keessaan jira. Miira jabaa keessaan jira. Hoggaa inni na dawwalu sanii hedduu garaa laaffisee hangaan haa ejjuu takka illee na godhe. Chiboon isiniitu dubbiin jala jijjiire anillee haaruma saniifin isa jalaa illee haasuu didee telefoona hedduu viidiyoo kana laale akka dhiifama naa godhu isa gaafadha. Baatii ramadaanaati. Anillee dhiifama godheetiif hin jiru. Raaju waan dubbatu. Maayyoon waan dubbatu qabdu. Ani irraa warri. Dubbatu dirqama. Hordoftoota kabajamtoota keenya namni hundinuu ni aara namni aarii fi saffii beekee if duuba deebi'ee dhiifama isin gaafate tokko dhiifama godhuufii qabdanii isinilleen asumaan akka isitti aartanii akka koomentii akka maan duraatti jalatti nu arrabsaa isinni kijibdanii
siif raajuun kijibtanii jaartii yaaddoo maaliif hin galchine warri jechaa turtanis har'a kunoo hojiidhaan isin garsiifnee jirra. Alhamdulillah ati mana yaaddootu galtee jirti. Isinleen kunoo har'aas dhaabbattee dhiifama isin gaafachuu jirti. Asumaanuu dhiifama godhaafin isiniin jaa hordoftoota kabajamtoota keenya. Hedduu taate galatoomaa isinii jenna hordoftoota kabajamtoota keenya. Namni hedduu galatoonfachuu fedhu warra as keessa jirurraa raajuudha. Itti aansee Fatiyaa Baarii Bahaarillee Fatiyaa Baarii. Fatiyaa Baarii ayaatiidha. Fatiyaa obboleettii tiyya qaalii dhiifama naa godhi atilleen hedduu galatoomi. Nasraa obboleettii tiyya qaalii geeleetiyyaa hedduu dhiifama naaf godhi atilleen hedduu na jala lafaate. Itti aansee Bahaarilleen hedduu dhiifama naa godhi. Bayaanillee dhiifama naa godhi siin jaatilleen hedduu gultumtiinillee. Nabiilillee hedduu dhiifama naa godhi siin jaa haadha mana isaatii wajjin. Bilqiis obboleettii tiyya qaalii intala deera kiyyaa bikka jirtu fayyaa sitti haa ta'u. Hedduu laatilleen galatoomiin siin jaa. Kana gubdees ni maa galatoonfatta. Bilqiis obboleettii tiyya haqaaf lolte malee yaani haadhatti lolle. Hedduu galatoomiin siin jaa Abdunaasir soddaa kiyyallee hedduu galatoomiin siin jaa. Walumaa gala warri as keessa jirtan hundinuu galatoomaa yaani tokko tokko maqaadhee waan fixuu hin dandeenyeef galatoomaa hin jaa. Galatoomii anis galatoomi naan jiga. Ori galatoomiin siin jaa. Tole egaa daawwattoota hordoftoota keenya raajuu ati qabdaa sabira. Halas. Daawwattoota hordoftoota keenya maashaallah akkanatti saadaan dhiifama isin gaafattee jirti dhiifama godhaa fi baatii araaramaa akkuma kanaan dura jennee amma sagantaan viidiyoon kunis isinitti dheeratee jira viidiyoo biraatiin hanqa walitti deebinutti faana tura.